Akkuma jiraatiin duutee bakka yaani dhukkuba biraa akka hin qabne raajii gaafa kaafamtee gaafa jirtu dhukkuba hin qabdu fayyaadha. Jismiin isiis immoo akkisiin godda'amte nama beeksisa. Akkaataan akka hin jedhamee himametti obboleettiitti akkasigaa nus akkanatti dhageenya akkasii achirraan lubbuu isii dhabdee jechuudha. Ejensii jirti du'aansi ejensii jira hedduu kana borirraan galtii. Maatii yooniin immoo kun yoomna gaannaaf galti jedha bara. Madaamin danuun akka balti jechuudha waan winoo sarraatiin nyaan biyya ormaa keessatti humna hin qabnu afaan hin qabnu argina. Yaa nyaata. Dalagachuu dhattee maatii ofii jijjiiruu baatee of caala maatiidhaaf kan ijoolleen jiraatu. Embaasiidhaan dubbatanii waan akkanaatti isin immoo daawwatanii itti dubbannan akkasii kottaa lubbuu kan kona hambisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو وردفتو دماي فاميلي نونا كافينا الحمد لله جريني أفيان سنبرا مال فكاتا لالغاني سنين جرا إيغا وردفتو تكينا ورين منا مدامي كيسا جرتنو مدام كيما موش باي تقو ربيني باي تقوني والله جولو منا ربا كيسا جرتنو باي نسيني فانتي تايه غارو ركوني دادار فاجركون والله waa jirturraa dubbanna inshallah rabbi sina eeg wallahi guyyaa jamaataati inshallah in qeebala madubaayin keenya oo rabbiin jedhe rabbina wanaami dhundhiise wallahi haqa miskiina rabbina baasu malee garummoo waan simiidhu jedhu rabbiin inshallah sinirra haqa fuulleetti sinirra haqa bubbo wallahi jireenyaa jettanii biyya baatanii adaraayo gaddaa of gaddaa injarjarna madaametti injarjaramu kabalamaa dhiitamaa mataa wallahi kabalameera madaamin danuuna kabalti jechuudha yeroon jalqabala qufaan hin beeku fuutee qabala qata jiru walatti qootee fa'i wallahi achuma anda wallee biirootti manneen raati damooza keenya nurraa kutte maa kaata biiroon dhufanii nu fuunee afaan siin teenye afaan nun teenye damooza keenya hin dhabne rukutamne nu nama lama sarraati maa mantalatti arsiisan akkasitti ajjeesan jedha kanaaf iyyuu of eeggannoo godhaa jechuu kooti hordoftoota keenya warreen mana madaam keessa jirtan of eeggannoo godhaa hin jarjarina erga biyyaa baatanii wanti gochuu qabdanu obsa qabaachuudha seeruma madaami tokko yeroo kontiraan dhumuu qabu namatti qofti beekta dhumarraa jechuudha akka namni galee isiitti hin deebine hin beekti madaamiin tonkolinyaa yaada siisa muuzii beektu badii si ofirratti beektu hin beekti bakka akka namni itti hin deebine kanaaf quufti bakka dubbii namarra barbaadi yeroo hundaa kanaan hordoftoota keenya wallaa of eeggannoo godhaa rabbeedhaati maaliif nagumaan biyya ofitti galuu wayya malee sababarra bu'anii maatii garaa gubuun illee wallaahi ofiillee yeroo malee jechuun qadaadhuma ol keessa gahaa garuu immoo du'a sikkanaa duunaa jaadhamu du'a mana ormaatti jechuudha. Dhugaadha wallaahi. Bakka jirtu tubboo rabbiin sin eegu wallaahi du'a masinii goona waan isin goon hin jiru. Wallaahi garaa nama gubashee. Tasa malee. Maatii ofii jijjiiruu jecha biyyaa baatee jijjiiruu jecha biyyaa baatee yeroo waan ta'e irra buutu baay'ee tokko namatti dhaga'ama keessattuu immoo warreen haddisii mana arabaa deemaa jirtan mana arabaa galaa jirtan obsa godhadhaa waasuma immoo obsa malee wayittiin ba'amu namni tokko kaayyoo biyyaa ba'e sun dagachuu hin qabu yoo waaqa wanti fedhe jedhameen bii barbaachaa ittee barri manaa si fuutee mana aadhaa mana habbaa wayimmoo mana obboleetti bakka hojii namatti daneessiti haramni kunuma jiru iyyuu danda'anii sabrii godhatanii bakka gaddagaddan dhuga dhibbachuudha bakka hojjechuudha amma yeroo ittiin dhumtutti jechuudha kanaaf nu yeroo lakkaa'ama silaa yeroo lakkaa'amu waan yeroo lakkaa'amu keessa bara kanaaf obsa dhabanii waan hin taane irra obbuusuu wayimmoo sababa irra obbuusuu wayimmoo qadaa ofitti dhiyeessuun aajaadha. Kana rabbi sina eegu rabbiin immoo isin bira dhaabatu rabbi madaamii isii hamtullee rabbiin
Sini alaaffisa. Sini alaaffisuun isiniin jedha hordoftoota keenya. Hadda kanuma isinii karaa kan kootiin kan isinii kaleessa waan kana dhaga'ee baay'ee tokko garaan illee na gubatee jira. Gara jabummaa ajjeefti barreeffame waan nama dhibu wanta nama gaddisiisu. Seera Arabaa keessatti immoo ammalaa ofiif of gootee jechuus hin danda'u jirri. Waliif falmu haa. Waliif falmu. Kun beekamaadha. Nuyi sarraatinyaan biyya ormaa keessatti humna hin qabnu, afaan hin qabnu, harka hin qabnu, ragaa hin qabnu. Kanaaf iyyuu kana hunda irratti immoo sammuu keessatti maaltu nutti dhagahamuu qaba, maaltu nutti dhagahamuu qaba. Maaf iyyuu nuyi akkanaa'oo maaf akkanatti ofitti dhiyeessina, ofitti gabaabsina yeroo keenya jettanii kana yaaduun isinitti dhagahamu. Fakkeenya kuni waan baay'ee amma waan baay'ee jabaatu. Gara jabinni madaame immoo reefii miti kun duruma waan hojjiru. Waan jiru. Ooma jiru. Madaamin duruma ijoollee tumti bakka duruma ijoollee jeefti. Durtu maatii ani booda kana majjechaa ta'e bira nyaatu. Kanaan iyyuu asii maatii ilaalessu. Kanaan iyyuu obsa qabaachuun isin barbaachisa. Isin bira jiraachuu qabaatu isiniin jedha. Obsa godha. Obsa godha. Obsa godha. Du'aayi godhadhaa. Du'aayi kadhataa. Dalagaa keessan dalagadhaa. Yeroo keessan kontiraata keessan itti fayyadamaa. Silaa yeroo itti fayyadamama waan ta'eef umurii waggaa umurii mana Arabaa keessa jiraatamu magaalaa magaa faqanii. Yoo itti galamuna. Kanaaf iyyuu obsa godhaa. Obsaan jiraadhaa. Yeroo keessan ofitti hin gubinaan isiniin jedhaa. Hordoftoota keenya sababa taatanii madaamiin balaara isin boosanii rabbi isin irraa haa qabu. Madaamii jallattu rabbi isin irraa haa qabu. Kan jallatte jirtu rabbi isin alaaffisu guyyaa juma'aati. Du'aa isinii kadhanna bu'a. Bismillahirrahmanirrahim isiiduutiin rabbi hadhiisu. Rabbi rahmata haa godhuuf. Wallahi ishee kanaan jeenaa garaa anda dawrii makaa dheetan du'aa godhaa qalbiin qalbii yaadu. Wallahi baay'ee tokko defa dheeran argu. Wallahi maatiin asii waan akkatti jirutti jira. Duuti biyya namaa immoo keessattuu baay'ee alma nyaata. Dalagachuu dhattee maatii ofii jijjiiruu baatee of caala maatiidhaaf kan ijoolleen jiraattu hedduun si maatii kun jijjiirratti yeroo dhattee achitti akka hin taane taatee lubbuun si bahu baay'ee tokko qalbii nama dhaba. Fayyaa manaa baatee du'aan si amma biyya galfamuu jedhanii. Wallahi kana maatiin dandeettii taa'ee bakka eegeen shakkiidha. Wallahi rabbumti akka tola godhu malee. Amalii jabaate rabbi sin laaffisu boofa. Qajeelfama rabbi sin laaffisu wallahi. Aboo nagaan dalagattanii maatii keessanitti rabbi sin awwaffa. Madaamii jallattuu rabbi sin ittiin qabin warri jirattanis. Warri jallattanii jallatte immoo rabbiin sin laaffisu. Rabbiin sin laafu. Akka guyyaa jumaarraatiin. Allahumma salli. Kanaani kana fakkaataa oduu gaddaati kana haasaa ollee rabbi namaan hin gahini rabbi isin mudachiisini nagaan baatanii nagaan galuu rabbi carraa keessa na godhu warrallee madaamiin isinitti ammaatti rabbi isin laaffisu kanumaafuu wanti isin gochuudha qabdan yeroo biyya ormaa hundinuu ni beeka itti jallisuun qabdan jechuudha madaamiitti marhaba jechuu malee itti jalgisuu yookaan ammootu yoo isin ammaatti karaa ittiin mana sii jijjiiratan falachuudha malee bira ta'anii yeroo hunda yoo mataa wal dhukkubsuu ta'e immoo madaamii sukkaara qabdu fayyoo ta'e ajaa'idha. Gaamasiin kun akka odeeffamaa jirutti yeroo hunda billaadhaan itti kaatee yeroo hunda billaadhaan itti kaatee. Isa kana immoo baree tooftaadhaan jiraadha. Sina warri amma warri mana Arabaa keessa jirtanu tooftaadhaan jiraadha. Amma madaamiin keessan yeroo tokkoffaa madaamiin sukkaara qabdi taanaan dhukkuba sukkaaraa dhukkubsatti taanaan maaliif isin immoo obsa godhattanii obsa sanarratti biiroodhumatti hin dawwalinaa. Biiroon birrii ofiitii jedhanii nama ajjeesisu. Dhuguma biiroo yeroo sana yoo furmaatan goone ta'e dubbiitti gochuudha. Amma fakkeenya inni kana fayyadu miti waan immoo dhattee deebitee mana isaatti hojii hojjetti taanaan ammas biiroon sun dubbiitti xaxeera jechuudha. Isiin lamuu si yaadumateera. Wayi bilbilee harkaa fuudhama wayi immoo barbaade godhamti. Biiroon hin dhufan maaliif isinii wanti isin gochuu qabdanu biirootti hin dawwalinaa. Wayi baduu. Wayi immoo amma madaamiin tokko kaatee harkaan geessee guyyaa tokko sun rukutti taanaan madaamiin guyyaa tokko harkaan qabdee nama rukutti taanaan bakka hin jiru. Lamuunnis. Hin jiru maani yeroo duraanii akkanatti walla maa wantan badeeffan mana yeroo jalqaba yerooni intina dhaqee galu dhumarra dhukkubsadee lafatti hafeennaan iyyuu achitti marfee nageessuu diddeennan wantan baay'ee badee of qabsiisee maali? Wayi baanee of qabsiisuudha bakka lubbuu ofii baraaruudha. Bakka itti baanii poolisiin nama qabnaan yaada kan keessi nasaraddaattaa yoo booda jarri sin dhiyaatu jarri siif dhiyaatu paaspoortii kan kelle kan sal godhamtamti maana adii rakkoon qabu garuu
harka seeraa galuun bareeddu du'anii kan wanti naa ta'u. Du'anii badurra harka seeraa biyya biraa deemu mokkoro wayii. Kanaaf hordoftoota keenya oota illee imbaasiidhaan dubbatanii waan akkanaatti isin immoo daawwatanii itti dubbannan akkasii kottaa lubbuu kan kona hambisa jedhanii imbaasiitti daawwalanii way viidiyoo godhanii imbaasiitti erguudha. Imbaasiidhumattuu daawwalamee imbaasiin dhufeenaa dubbata jedhanii taa'anii eeggachuun hin ta'u lama. Akkasii bakka tooftaadhaan itti himatame wayimmoo ragaa viidiyoo godhamee itti argame yeroo isin namas faraarraatu jechuudha. Kana keessa furmaata argachuun danda'ama. Garuu immoo daawwalamee ani imbaasiitti madheera imbaasiin naa dhufa biirootti madheera biiroon naaf dhufa kana abdiin godhina. Biiroon namaaf hin falu. Birrii ofii qofa barbaada. Wanta akkanaa anarras ga'ee jira. Nama baay'eerras immoo waan ga'ee jiru jechuudha hordoftoota keenya. Rabbi jala eegu. Egaa rabbi sina eegu waan ammaate waan jabaate waan madaame kun asaameen dhumu. Maal jechuu dandeenya du'aa isiniif goona inshaallah. Isiduu duutee rabbi hadiisu. Isiduu teefis immoo rabbi hadiisu. Maatiidhaaf jajjabinaa kenna. Jajjabinaa. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Duuti biyya ormaa keessattuu baay'ee waan onni nama cabsudha wallaahi. Maatii yoon ilmoon kun yoom nagaan naaf galti jedhaa bara. Rakkoodha wallaahi. Baay'ee. Waa'ee mana arabaa madaamii keessa baay'ee rakkoodha.